السلام عليكم ورحمة الله. والرافع بامنا تقوتيو غرا هريوتان إساني ديمن برا ديمني أتما حاسا أمو وائن إيفما ولي قتشو حاسا أمي أبامنا إني جرى برا ديمي كوني مال جدي جرسنا قرسو جل قبيجتو إيفما ولي قتشو بريدا إيفما ولي قتشو برباتي سادا وانو تبليسيني واهون دايو badii keenya hunda saayyuu yoo nuti rabbiin dhiifama gaafanii rabbiin nuuf dhiisa egaa nuti maali kan nuti dhiifama waliif hin goone nuti maali kan nutiif waliif irra hin darbine yoo badii akkamii ta'e illee jedhee hiriyoottan isaa sana gorsaa ture jechuudha. Sana booda warraa fi abbaa manaa kuni gara manaatti galuudhaaf deemanii konkolaataa yaabbatani. Haati manaa suni akkana jetteen yaa abbaa manaa khiyyaa waan si dhoksetu jira sitti muun sodaadhee sitti muu yeella'e malee jetteen yaa habiibii jetteen san booda maal jedhee maal taate habiibti maal kanatti natti muu sitti jabaate naaf himii jedheeniin innaa isatti sila nama gorsaa turte yookaan saahiban hiriyoota kee gorsaa turte san isumarra dhaabbadheen baqqaa sitti muufanii akkaatiitti gorsaatu sana argitan amma sittanii ma jedheetan murteessee jennaan natti himii jedheen. San booda maal jetteen gaaf tokko akkaan rakkadhee baay'ee rakkadhee tan ati mana hin jirtu ati na bira hin jirtu waan dirqama tokko irratti argamnaan sa'aatii keessa warqeessan fuudhee gurguree garuu sitti muun sodaadhee jetteeniin achumaan achumatti makiinaa dhaabee maal jetti jedheen akkas sitti muun sodaadhe malee ati garuu mana hin jirtu baay'ee rakkadhee jedheen achumaan namichi maal godhe seetan beektu ati tuuna gaafattee silaasiifan kenna jedhee haadha manaa sana kaballaaf godhetti kenne jechuudha. San booda haati manaa sun maal goote beektu isuma akkas kabalamteetti kaballaa inni kabalee sana waa tokkoyyuu hin jenne inni seeqatte yaa abbaa manaa khiyyaa jetteen. Utuma haasofnuyyuu sa'aatiin harka keetti jira jetteen garuu akkuma jara sana gorsaa turte akkuma jara hiriyoottan kan kee waa'ee dhiifama gochuutiin gorsaa turte sana dhiiftan se'ee malee naa dhiiftan se'ee malee kaballaa hin seene dubbiin jettee izan boleeyyan kiyyaa kanarraa wantanni isinii galuu qabu. Namni hedduun akka bakkeetti isinitti hin fakkaatin mana keessatti. Bakkeetti nama gaarii fakkaata bakkeetti saahibansaa biratti ni gorsaanii wanna hedduu dubbachuu ni danda'a. Kanaaf ala laaltanii gowwoomina irra hedduun keenya akkasii waan ta'eef isiniin jedha dubbiin